Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Jira jirtu kabajamtootaaf daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa qabdanii jirtanii jabaattanii isiniin jecha nutis jirragaa alhamdulillah nagaaf rahmani rabbii isin bira haa jiraatu isinis isiniin jecha arraanta nagaa viidiyoo olmayaati akkuma argitan ganama kaaneet gama alaaba hujjirra wahii bitachuuf hin deemu jira karaa suuqii yookaan dukkaanaatiin deemu jira waan nafeessisu faxara kiyya godhuuf yookaan qursii kiyya godhuuf yookaan ciree godhuudhaaf waan nafeessisu bitachuuf hin deemu jira akkasiin isiniin jaagaa daawwattoota keenya alliinis akkana fakkaata edda xiqqoo roobni waan roobeef dachiinis akkanatti wanni tawaan ta'eef yeroo roobaati dachii mammagariisoo ta'e babbareeddi akkasiin isiniin jaagaa kunoo amma bitadheetiin dhufee jira waan nafeessisu ganama silaa dandahamee ispoortii godhamee bareedaadha gabbaanii yookaan cahanii yookaan immoo ispoortii alaa kulliin haruma hundaanuu qaama fi daddaleessisuun bareedaadha jechuu barbaadeeti daawwattoota keenya eegas booda gaa kunoo wanni bitadhee dhufe kana kamiiraa yookaan immoo irshoo jennaani yookaan immoo ingiliffaanis yisti jaaniini isa kana guutuu isaatiin bitadhe gizee kana guutuu isaa bittee yeroo dheeraa sii turaa saniin bitadhe jeetiin bahee garuu immoo akka tasaa tahee misirallee kiiloo takka bitadheetiin dhufe akkasittiin bitadhe dhufe garuu ammoo gizee manatti deebi'e booda wanniin duraanniin godha jee ganamaan karaa alaa bahee irshoo bitadhe dhufeefis daabboon godha jeetii yaade walaakin immoo yaadaan yaada jijjiireetiin mulawwaa humayoon godhe hoo yaadini ji'uunaa dhufe akkasitti mulawwaa godhu seenee sababni yaada jijjiireefis daabboo jiisee hanga baatuu eegas booda godhee sa'aan xiqqishoo namarraa fudhatti waan ta'eef faxarri keenya xiqqishoo achi siquu danda'a yaada ji'uuf jechaan mulawwaa godhee jechuu barbaadeeti mulawwaa hin godhu seenee yeroo baay'ee daabboo gizeen faxaraaf akka taatu yoo kan hin barbaadu tahee galgala godheetiin bulchaa galgala gizeen godhee ganama waanumatti nyaadamuun godhee akkasitti daabboo teenya nyaanna jechuu barbaadeeti guyyaa garii immoo guyyaan halkan ka'ee jiiseetiin yeroo faxaraa nyaannu san sa'uma sanitti nu taati oowituu si nyaanna jechuu barbaadeeti. Akkasii eegas booda gaarra shaayii godhuun deemu zanjabiiliin godhaa sababni isaa mana keessa qabbanaa ammas yeroo roobaati difaqni dhabamne mana keessa difaqni numa jijjiraa sababa saniif zanjabiilumaan godhuu deema shaayii godhuun deemuun isiniin jaagaa daawwattoota keenya akka isinitti tolu gaa abdii guddaan qaba inshaallah kunoo akkanattiin irraa diddiqadhee akkasitti daawwattoota keenya gaa kunoo cicciratu jira maalaa yaa'anii akkanumatti viidiyoo irratti hana goone san goone jennee haasa'urraa ani maalii yaada isiniif fakkaata waan takka waan rabbi irraa nama beeksiserraa yoo waliif dhaaman gaariidha je'eetii yaade amma fakkeenyaaf zanjabiil kuni faayidaa baay'ee qaba akkasumallee saayid effektii illee hedduu qaba. Nama takkaaf ni ta'a nama takkaaf illee ta'uu dhabuu danda'a garuu ammoo yeroo baay'ee wanni tokkoni maal jettanii zanjabiil kuni daayijeshiniidhaaf hedduu bareedaadha jechuun nyaata isinirraa daakamuu didee yookaan immoo akkanuma guutamee gizee garaan namaa taa'ee isa namni akkas ta'e sayyoo dhugee hedduu takka bareedaadha jedhamee yaadama. Akkasumallee immunitii namaa improve godhaa akka immunitiin isaa jabaattu godhaa akkasumallee nama takka kanuma maal jettaniin qaama fufurdaa qaama hir'isuuf haadhu yoo zanjabiil dhugee qaamni isaa hir'achuu danda'a yaada ji'uu jira. Ammallee wanni biraa yoo jiraate namni gizee difaqanii qabee qabbanti qabdee maal jee isa kana yoo dhugee bareedaadha. Ammallee kabiraa dabalataan immoo nama akkana haqqisiisuuf haadhu
yookaan haqisiisu fakkeenyaaf ispeeshaalii nama garaa qabullee osoo ofitti hin baay'ifne isa kana yoo dhugan bareedaadha nama haqisiisu deeydee qabu jechuu indirectly waa isa jibbisiiseetuma kanatti haqisiisee maal isa godhu yoo ka jiraatu ta'e isa kana yoo dhugan bareedaadha garuu ammoo fi baay'isuun bareedaa miti jechuu barbaadeeti daawwattoota keenya. I hope isinirra beekee osoo hin tahin wal yaadachiisuun gaaruma jechuu barbaadeeti. Kana qofa osoo hin taane waan takka takka akkumaan isiniin jedhee tanallee viidiyoo kiyya biraa keessatti wanni viidiyoon isiniifirree hojjedhu kan isinitti tolu yoo ka jiraatu ta'e komentii jalatti nu barreessaa jedheetiin ture har'allee akkasumallee wanni isinitti tolu yoo jiraate komentii jalatti nu barreessaan isiniin jaa. Inshallah itti qophoynee viidiyoo isinii hojjennee isinii gallakkifna akkasiin isiniin jaagaa kunoo mulawwaa illee godhachuu jirra akkaataa itti mulawwaa godhanillee viidiyoo tana duraatti illee gadhiiseetiin jira namoonni immoo ammallee diiteelii kan baruu barbaaddanii viidiyoo kiyya kana dura hojjadhee jiru jira. Isa keessa seentaniitis ilaaluu dandeessanii garuu ammoo yoo haareetti nu hojjedhu jettanillee komentii jalatti komentii seekshinii jalannaa barreessa inshaallah isinii hojjedheetiin diiteelii isaa akkaataan itti faxara kana godhee isinii gallakkisa jechuu barbaadeeti akkasiin isiniin jaagaa daawwattoota keenya. Walumaa galatti egaa dalagaan dubartii hedduudha mana keessatti ammas hojjechuun bichaan wanni ta'a miti nutiifis qaama keenyaafis bareedaadha cal jettee osoo waa takkan hojjenne mana keessa yoo teessee fi akkanumatti waan cufafirraa hojjettee fixee yoo teesse qaamnummaan keenyaa wanni ta'a miti jechuu barbaadeeti qaamni namaa yoo hin sosossoonee walitti hidhama booda wanni akka kolesteroolii illee nama dhufuu dandeessi jedhee yaadaan akka yaada kiyyaatti soo saniifuu namni sosossoohuu qabaa calliseetuma nama isa gargaaru mana keessa kaayyatee cal je'ee taa'uun qabu je'een amana akka mataa kootti saniifuu warri nama isin gargaaru mana keessaa qabdanillee callistanii itti dhiisuu hin qabdanii gizee takka takka mana keessan keessa lallaaltanii waa hojjechuun bareedaadha maaliif jennaan manuma keessan walitti beekuufu akkasitti mana keessan keessa hojjechuun bareeda jechuu barbaadeeti waan biraaf miti eegaan akkas godhe booda gaa kun warraan tanaa mulawwaa kiyya akkanattiin hojjechuu jira killeen itti godhu jira gaa ispeeshaal fuudii mana kanaati yoon akkas jee wanni tan jenne jechuu barbaadeeti ispeeshaal fuudii ana inkuluud osoon goone ani osoon keessa hin jirre namni biraani fadha ispeeshaala faxaraaf isaaniif ispeeshaala nyaata ispeeshaala isaaniif ta'u kuni hedduutu akka jaalatan saniifin irra deddeebi'ee godha akkanatti mummure gaarraan tana viidiyoo tiyyata tana dura ammoo haniin guyyaa kamisaati godhe immoo xixiqqeesseeti mure akka oguma takkatti yookaan oguma lamatti afaan kaayachuu danda'anitti xixiqqeessee mure har'ammoo akkanatti bakka lama mummuru jira. Akkumaan tana dura jirugaa nyaata gizee gootan akkaataan isin itti aqarrabdan akkaataan isin itti dhiheessitan hedduu takka dirqama jechuun dirqama nama waa godhuuf jechuun nama waa nyaata godhuuf jechuun dirqama jechuudha maaliif jennaan akkanumatti waan bareedduu gootullee akkanuma faffacaaftee saanaarra yoo fidde namatti hin tolfu jechuu barbaadeeti waanuma bardilas hin bareenna kana saanaarratti babbareechitee maal gootee yoo wanni ta goote yoo dhiheessite dura ija namaatiitu ijatti si toluu qabu wanni ati nyaattu jechuu barbaadeeti soo akkana saniif jechaan akkana mummure akkaaniin godhe sanitti saanarra guureetillee kaa'uun hin danda'a walaakin immoo akkana godheetiin mummuradhee kaayeen isinin jaaga daawwattoota keenya ni anis kunoo amma reefu kaatee turte ani immoo waan hin goggodhuuf faxara kiyyaa fixeetiin jira isin immoo abbaa isii bira taa'u jirti inni immoo ciisu jira halkan xiqqishoo hojii wahii qaba ture saniif jecha ture rafee amma immoo gizee subii tana ka'ee salaateetumatti deebi'e garuu ammoo amma ciisuma jira ani immoo faxara kiyya yookaan qursii kiyya godhee xumureen jira manuma sireettiin dhiheessu jira gaa akkuma argitan achuma bakkuma inni rafu jirutti hin dhiheessa zanjabiil kiyya fidadhee faxara kiyyaas waan hin godhee fixee nyaanna gaa inshaallah ta'a
akkasiin isinin jaagaa daawwattoota keenya. Eegas booda gaalaa kana warra waniin godhuu deemu biddeenaan dhiyoo tana firija keessa guyyaa kamisaa kaahee jira. Guyyaa jimmataa immoo biddeenni sana osoo jiruuti maree cicciradhee firija keessa kaahee ture. Har'a immoo guyyaan saftii waan ta'eef jecha sanumaan baasee hulbataan itti godhuu deema. Akkuma reefu isinin jeegaa xiqqishoo waan hulbataa osoo itti isin viidiyoo isaa gizeen godhu bira osoo hin geenyeen isiniif tuttuqa. Hulbaniinis faayidaa hedduu qaba. Keessaafuu warroota akka sukkara qabu dhukkuba sukkaraa qabu sukkarri isaanii yoo itti ol ka'e irraa gad hir'isuudhaaf hedduu takka bareedaadha. Keessaafuu isaa jira irraa dhiqxanii bishaan itti naqattanii haayilaandii takka keessa yookaan waanuma takka keessatti naqattanii akkasi bishaan isaa bulchitanii yoo akkasi dhuydan hedduu takka bareedaadha. Akkasiin isinin jaaga kolesterooliifis bareedaadha akkasumallee saayid effeektii illee qabaachuu danda'a. Kanaan isinin jaaga daawwattoota keenyaa hanga viidiyoo biraatii walitti deebinee dhufnutti. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Bye bye.